Maaltu jireenyakee geggeessa? Namni jireenyi isaa maaliin akka geggeeffamu hin beekne akka markaba raadarii hin qabneeti. Namni kamiyyuu jireenyi isaa wanta ittiin geggeeffamee jiraatu qaba. Jecha geggeessu jedhu oofuu jecha jedhu wajjin yoo walitti fidne ilaalle salphaan itti fakkaata. Namni tokko konkolaataa yookiin saayikilii tokko yeroo oofu konkolaataan suni humna nama sanaatiin geggeeffama. Akkasumas jireenyi keenya wanta ittiin geggeeffamee jiraatu qaba. Har'a humni jireenya kee geggeessaa jiru sun maali isa jedhu waliin ilaalla. Namni konkolaataa kana oofu gaayidii godha yookiin kontirool gochaa jira jechuudha. Akka inni itti oofu kun sirrii miti taanaan balaarraan ga'uu danda'a. Har'a laayifii kee keessatti wanti kontirool si gochaa jiru maali? Inni nama yaadni isaa qajeelaaf ogummaa hin kenna. Warra balleessaa hin qabneefis gaachana. Inni daandii qajeelummaa hin to'ata. Karaa warra isaaf of kennanis in eega. Jireenyi kee har'a rakkoo yookiin wanta namni si miidhee darbe tokkoon geggeeffamee jiraata. Har'a wantoota 4 namni ittiin geggeeffamee jiraatu waliin ilaalla. Amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalamuu hin dagatina. Tokkoffaan miira yakkaa. Kana jechuun wanta paastii irratti gootee turte garuu amma present moment irratti dudduubatti deebite kanatti sirreessuu hin dandeenyedha. Wanta paastii irratti gootee darbite kun jijjiiruu waan hin dandeenyeef tiraappisti ta'e sammuu kee qaba jechuudha. Namoonni baay'ee wanta godhanii darban tokkoon sammuu isaanii jeeqama. Because waan sana already happen godheera waan ta'eef dudduubatti deebi'anii jijjiiruu hin danda'an. Yeroo wanta sanarra deddeebi'anii yaadatan sammuun isaanii jeeqamu jalqaba jechuudha. Yeroo haala akkasii keessa deddeebi'an maaltu ta'a? Jireenyi isaanii wanta godhanii darban sanaan kontirool ta'ee jiraachuu jalqaba. Seera uumamaa boqonnaa 4:8 irratti Qaayin obboleessa isaa Abeelin ari'atee yeroo ajjeesetti dhiigni obboleessa isaa lafaatii gara Waaqayyootti waan iyyateef nagaa argachuu hin dandeenye. Giltiitu itti dhaga'ame. Sababni isaa wanta inni raawwate sanatu isa hidhee mana hidhaatti ta'e jechuudha. Yeroo sanaa kaasee miira yakkaatiin geggeeffamee deddeebi'aa ture. Waaqayyo erga sagalee dheekkamsaatiin isatti dubbate garuu dhiifama godhee fi akka namoonni sana ajjeesneef milikkita adda isaatti godhe. Kanaafiyyuu har'a giltii yookiin wanta dudduubatti gootee darbite tokkoon geggeeffamtee jiraachaa jirta yoo ta'e Waaqayyo Waaqa dhiifamaati. Wanta darbeen jireenya kee kontirool gootee yoo itti fuftee kaayyoo keeraatii si ittisuu danda'a jechuudha. Waaqayyo Museen namoota ari'achaa yookiin ajjeesaa ture gara liidarii saba Waaqayyoo ta'utti. Akkasumas Geediyoon nama sodaataa loltuu jagna gochuutti jireenya isaanii isa durii keessaa isaan baasee nama haaraa isaan godhe. Har'a waan ati paastii irratti gootee darbite. Xinnoos guddaas ta'uu danda'a siif Waaqayyo kee qofaatu beeka. Waan ati gootee darbite sun garuu har'a sammuu kee miidhaa jira yoo ta'e akka mana hidhaatti gocha sanaan hidhamtee geggeeffamtee jiraachaa jirta yoo ta'e Waaqayyo gocha goote sanaan akka ittiin hidhamtee haftu hin barbaadu. Waaqayyo Waaqa dhiifamaati. Lammaffaa aariif namatti mufachuu yookiin resentment. Namoonni baay'een takka namatti gaddinaa keessa deebi'uu hin danda'an neechariidhumaan. Nuun garuu neechariin keenya neecharii addaamummaatu hin ta'in neecharii Kiristoos. Neechariin Kiristoos immoo dhiifama gochuu fi irra darbuu garaa dhiifama qabaachuudha. Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaatee Gooftaa obboleessi koo si'a meeqayyoo na yakkee dhiisuuf? Hamma si'a 7tti jedheen. Yesuus deebisee ani hamma si'a 77tti malee hamma si'a 7tti siin hin jedhu jedheen. Namni nama samiidhe yookiin nama sagaddisiise tokkoof dhiifamatu hin godhin deddeebi'u ofiisaatiif nama sana caalatti miidhamaa ta'a. Gochaan irratti raawwate isa aarsiisa miidhee darbe sun already darbeera jijjiiramuu hin danda'u. Garuu namni miidhamaan sun irra deddeebi'ee replay godhe gaafa wanti sana yaadatu ofiisaatiif miidhamaa ta'a. Madaa ofitti kakaasa jechuudha. Kanaaf har'a akkasitiin deddeebi'aa jirta yoo ta'e dhiifama gochuudhaan sammuu kee bilisa baasi. Sadaffaa sodaadhaan geggeeffamuu. Namni tokko akkamittiin sodaadhaan geggeeffamee jiraata yoo jenne fakkeenyaaf wanta tokko jalqabuudhaaf aayidiyaa isaa qaba yookiin Waaqayyo irraa dhaga'eera ta'a. Garuu jajimantii namaa sodaachuudhaan namni maallaan jala jechuudhaan wanta sanaan hidhamee jiraachuu. Kanaafiyyuu sodaan kaayyoo nama tokkotti obstaakilii ta'uu danda'a. Namni sun wanta yaade karoorsi tokko akka inni galman geessisneef isa qabuu danda'a jechuudha. Sodaa gosa meeqatu jiraasa jedhu waliin ilaalla. Tiraawomaa yookiin miidhaa darbe. Tiraawomaa yeroo jennu gosa baay'eetu jira garuu fakkeenyaaf childhood trauma yookiin miidhaa ijoollummaa isa jedhu fudhannee waliin ilaalla. Namni tokko ijoollummaa isaarraatii kaasee haala miidhamaatiin yoo guddate wanti sun yeroo inni guddatu laayif isaa affeektii gochuu jalqaba. Namni akkasii qaamaan qofaatu hin ta'in saayikooloojii isaatu miidhamaadha. Kanaaf miira sodaa kana keessaa bahuuf humna ittiin ba'uusa barbaachisa jechuudha. Namoonni akkasii ijoollummaa isaaniirraa kaasanii yookiin obbolaa yookiin hiriyyaatiin miidhamanii darbanii gochi kun sammuu isaanii gadhiisuu dadhaba jechuudha. Tiraawomaa kana keessaan ba'an taanaan kaayyoo jireenya isaanii argachuuf baay'ee isaan danquu danda'a. Yoosef yeroo obboloota isaatiin jibbamee dabarfamee gurgurame sanatti tiraawomaatu keessa ture.
Garuu kanuma keessaa dhumarratti dhiifama godhe. Gosoota sodaa keessaa inni itti aanu environmentii sodaachuu. Fakkeenyaaf wanta waaqessi dubbate tokko jalqabuuf jettee namni maallaan jedha jettee of qabdee taa'u. Kun environmentiidhaan qabamanii sodaan geggeeffamanii jiraachuu keessaa isa tokkodha. Inni itti aanu sodaa kufaati. Waaqayyo wanta tokko jalqabisiin jedhe yookiin viizhinii mataa kee jalqabuudhaaf karaarra buustee jirta ta'a. Garuu maaltu jireenya kee qabee jira? Sodaa kufaati. Boriyyoon kufee osa jedhutu si qabee jira jechuudha. Sodaan akkamiin kaayyoo keenya danquu danda'a? Jajmentii yookiin firdii namoonni nutti kennan sodaachuudhaan hojii tokko jalqabuuf yookiin baatee waan tokko dubbachuuf yaada isaa qabda garuu namni maallaan jedha isa jedhutu si qabee jira. Sodaan kaayyoo keenya qabuu danda'a? Of course kaayyoo keenya qabuu danda'a. Kanaaf iyyuu har'a sodaa kanaan qabamtee jirta yoo ta'e waaqayyoon kadhachuudhaan keessaa bahuu dandeessa. Hafuura nuun fudhannee hafuura sodaatu hin ta'in hafuura jajjabinaati. Inni itti aanu yookiin afuraffaan qabeenya lafarraan oofamu. Wantoota jireenya kee keessatti hin qabne yookiin hir'uu ta'anis mul'atan. Boriyyoon kan argadhee jireenya gammachuun guuteen qabaadha jettee yaaduu dandeessa ta'a. Kanaaf iyyuu amma yeroo waa'ee kanaa barsiisu ani keessan jiru perfektiidha jechuu koo miti. Yaada kee maateeriyaalii qofaarratti yoo hiite bor gaafa maateeriyaalii san argattu ammas kan biraa hawwuu jalqabda. Because namni neecharii isaatiin wanti tokko nagaan jedhu waan ta'eef wanta legzarii tokko yoo argatte boris kan isarra caalu hawwuu jalqabda. Garuu wantoota yaaddi yookiin wanta yaadi kee barbaadu kana hundumaa argatte wanta waaqayyo si uumeef parpazii kee sana biraan geenye taanaan yaadni kee yoomiyyuu boqochuu hin danda'u. Namni kamiyyuu nama kamirraati yuunikii yookiin addadha. Waaqayyo kan inni itti yuunikii godhee uumee fi kaayyoo mataasaa qaba jechuudha. Kaayyoo waaqayyo ittiin lafa kanarratti si uumeef kana galma naaf geessisuu qabda jedhee bor yeroo itti fuula isaatti dhiyaattu kan inni ittiin maal goote jedhee si gaafatu sana bira ga'uudhaaf har'a jireenya kee maaliin akka geggeeffamu murteessutu sirra jira. Addunyaa kanarratti jirtuutu carraan siif kennamee jiru kaayyoo jireenya kee bira ga'uudhaaf dhame. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture amma yeroo itti aanu wal arginutti nagaa waaqayyoon tura.